Jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kun yaayyatuu biidhaa akkuma beekamu har'as bifa addaa ta'een haala ajaa'ibaa ta'een isinii dhufnee jira isin bohaartuu isin bashannansiisuudhaaf deebinee jira jechuudha. Walii wajjiniin bashannannaa viidiyoon irra haala ajaa'ibaa ta'een bifa addaatiin viidiyoo isinii qabannee dhufnee jira. Har'a kan irratti react goonuu viidiyoo kalaqaa entertainmentiidhaan hojjetamaa jiru hirkoo koomedii hirkoo kutaa 13ffaa irratti jechuudha. Kana booddee bifa akkasiitiin waan itti fufnu ta'a. Yaadannoo kennuu barbaadan koomentii nu gochuudhaan akkasuma inboxii nu gochuu dandeessu akkasumas viidiyoowwan isin tolan ittiin bohaartan yoo jiraate meeshinii nu gochuudhaan asirratti finnee akka ittiin bohaarru gochuu dandeessu jechuudha. Gara viidiyootti dabarraa akka ittiin bohaartan akka ittiin bashannantan abdiin qaba. Eessayyuu naqinaa hiriyoota keessan affeeraa subscribe share like gochuun akka hin dagatamne wal jajjabeessuun keenya dirqama. Akkuma beekamu hojiin kun akka qalbiitti waan ilaalamu miti. Namoonni yeroo hojii dadhabsiisaadha. Kanaaf immoo nu jajjabeessuu keessan nu barbaachisaa. Kanaaf subscribe share like gochuu akka hin dagatamne ammas warri subscribe hin goone please akkaati subscribe godhataniin jenna. Yaada keessan nuun ga'a. Gara viidiyootti dabarraa waliin bohaaraa. Akkuma beekamu ETV irrattidha kan viidiyoon kun darbaa jiru. ETV afaan Oromoo irratti kalaqaa entertainmentiidhaan kan inni hojjetamaa jiru. Malee laa fudhatee man. Aha, alisena duukaa fiigaa turte wanta na jalaa filame tun bari. Sifaana iyyaa fiiguun qaba ture. Eenyudhaan maal seelaa fudhatte? Ammas dhaabannu namtittiin na jalaa miliqxi namtittii duukaa fiiga. Namni kamiyyuu seera jalaa miliqu. Morma ishii huunee qabne seeraaf dhiyeessin. Gochaaf dubbiin garaagara. Maal jettee? Asumaan Maal laa fudhatte? suuqii koo jalaa namticha akkas jedhee dhaabbatu irraa uffata jalaa fuudhee. Ilaa namtittii akka lama hojjette mala. Namtichi qullaa dhaabbata. Si maaltu si galchire? Moo abukaatoo si bitate namichi? Maal jettee? Wanti hundumtuu adeemsa qaba. Namichi hoggaatamu namni argee jira. Fedhaan ofirraa baasee kenneef immoo nafuma isaarraa fudhate. Dura isa kana baase moo isa kanarraa baase? Nama miti. Ashaangulliitiidha. Ashaangulliitiidha? Atumtu iyyuu qoratu. Kan kunaatame namtittii gabaabduu tokko na jalaa fuudhe. Mandara kana galte moo jedhan. Waaqoo Geetaachooti. Diggina Dhiisoo Lomoon Abaaboo Warqinaa taatota diraamaa kanaati warri kun. Ammanuel Taaffasee. Akkuma beekamu viidiyoon kun koomedii afaan Oromoo yeroo ammaa hojjetamaa jiran keessaa viidiyoo sadarkaa tokkoffaatti argamudha. Ani akka kootti viidiyoon baay'ee jaalladheedha. Viidiyoon baay'ee hordofuudha. Wanti isaan irratti hojjetan, kontentii isaan irratti hojjetan, akkaataa isaan itti hojjetan waan hundumtu kwaalitiin viidiyoo isaanii, saawundi kwaalitiin isaanii, everything isaa perfectidha jechuudha. Jechuun baay'ee namatti tola. Baay'ee waan bareedudha. Waan haala yeroo wajjin jirudha. Akka kootti baay'ee jaalladheera. Nama kamiyyuu akkasiin daawwattan isin affeera viidiyoota kana akkasiin hordoftan kutaa qaba. I think amma kutaa 30 wayii namni keessa galeera natti fakkaata. Akkasiin hordoftan isin affeera hordofaa. Gara viidiyootti dabarra maalumaaf. Kana kuno. Kotu gurba. Kotu jese. Kotu jese. Kotu jese. Asas kotu. Kotu. Polisi dah. Lakki poolisiin miti isin dubbisuu maa fedheeni. Hattuu miti. Amma seeraan hin qoratamnetti hattuu jedhamuu hin danda'u. Kana caalaa ragaa maalii jira? Deemee achi siqii. Rabbisuudha. Maal ragaa maali? Kana caalaa ragaa maalii jira?
turkiidhaan hin gadda gashee. Isa Ragaan haa ta'a. An biyya kana keessa ture namni turkiidhaan agashee jiru. callisi. Maaliif fiigda waggaa poolisii agartu? Atileetiin ture durumaa fiigaa ture yeroon poolisii argu. Bara meeqa? 2008 bara maaster pilaanii kaatee fiigaan ture. Atileetiin suufiidhaan fiigaa. Kan eenyu tette suufichi? Kan keetii? Kan koomiti manatti namni sarpiraayizii na godhu fedhee mana kaa'ee deemani. Manumatti sana arguu uffadhe inni manatti ta'e immoo gaafa natti ta'u gaafa fuullee keessatti of ilaalu narraa bareedee wannaan uffadhee man ba'e natti tole mana. Yeroon qabuuti bakka hojii kootti hin deebi'aati. Uffata kooraan baase nan deema. Baasaa kennaa fiigaa deemu. Qullaa kee deemtaa reeti? Qullaa kee deemtaa? Qullaan deema moo atileetiin uffata narraa baafattee deemtatti. Qullaa tambistee fudhatte miti silti. Inni achis qullaatti hafee anis qullaatti hafee addaamii ta'uu hundumti keenya qullaa baala naa fidaasa. Bareeda dhugaa. Dhugaa kun maraataadha. Akkaataa haasaa koomedii isaanii bareeda. Baala tola laphee korraan kolfaadha. Maangoon na dhufe naan iyyuu. Dibuuf na haalumaaf. Uffatticha isaa fidde. Uffatichaan manumattan argee sarpiraayiz na godhu yoo yaan immoo haadha manaa koo jaartii koo tokko jirti ganaan fuudha isheen anum natti bareedee margitee hin beektu. Ilaa poolisii jedhu. Jallis. Poolisiin maaliif du'a seera kabachiisaa irra miti? Nu fixxanii aduu barbaaddan immoo? Inni aduu. Uffata koo Namarra goruu qabdu ajjeesuu waan barbaadde. Maalan godha. To'annaa jala naa olchaam. Jedhee amma to'annaa ila oolta. Ani tiyyaa bira dhaquu fedheen gammaddu dhiisaa tiyyaan baay'ee gammaddi yeroo nakkatu uffadhe. Tiyyaanis keessa jirti anna kana keessa. Isheen keessaan qabdu anuu keessaan qabu ofumaa rakkachaa irraa masitti. Amma deemi. Deemi. Eessan deemi? Bakka seeraa deemi. To'annoo seeraa jala ooltee taa kottu deemi. Deemi. Nan deema ta'udha. Kottu deemi. Waan ani balleessine teessan naqa. Deemiin jedhee. Anuu keessaan qabu. Deemere. Poolis. Uffata kana jalaan ture sinaa. Deemseen gurgura. Deemi amma. Uffata koona jalaan tureessinaa namatti tola. Callisi deemi. Mana hidhaa galtee jechuudha. Ana yoo itti miila kee achitti fannifadhuuti mataadhaan iyyuu puushaappii hojjedhu. To'annaa seeraa jalarra namni ol sodaachisu jiru. Hin barree waa'ee mana hidhaa. Wala barra obboleessa. Maal wal barra maal si? Eessattan si beeka seenaan? Nama kan biraane na bukkeera. Siinan jedhe ati ani of ajjeesuuf ennaanii kan dafee si ajjeesu muka gaashaa jira itti anaan itti nan geessine ati. Anumti kun immoo? Eeka. Rafaa ramii gabaa. Qarshii 200 irraa qabda iyyuu ati. Naaf deeftee qarshii koo fide qaba. Lakki abjuudhaan garuu ati badii makeen dhufte ati namuma of ajjeesuu barbaadu faana mijeessitee as dhufte kan kee rakkina qabu ati rifeensi kee iyyuu beeksistati ati hattuudha kun. Obbo wala qarree asittis isa bishaan keessa na cuubee na baase miti ati nama nagaa fuudhee akka qurxummiitti bishaan keessa na naanneesse sana miti ati biyya na seerri jira abbaa humnaa waan na godhe tuun isinitti meesiniin namichi tokko fuudhee anaan na reebsisee akka intarviiyuun si godha naan jedhee na fuudhee deeme. Maalan jechuu barbaade si argee beekaan jedhe. Si gachi. Si argeen beekaa fuulli kee haaraa naa miti jedhe. Fuulli kee haaraa miti jedhe. Haaraadhaa ree fuulli isaa haaraa miti waliin. Haaraadhaa fuulli keeti. Akkasumatti dhuftee bitti magamtee miti. Maalan godha? Yookaan nu sirbii yookaan nu geerarii kaayite. Waan nama kofalchiisu. Waan nama fanii nu godhi keeti. Akkasumatti namatti magamni taa'u hin jiru. Asitti fanii isin godha. Asitti waan nama kofalchiisu. Laakki asii baanee wal arginee fanii nu goota. Ana seeroon dhufe nama bu'aa irratti dhufan jedhe malee waan nama kolfisiisu eessa nama gaafattus. Haa ta'u isin hin Kee nu ka'am. hin ka'u. Inni mul'u isin. Inni mu waan tokko iyyuu. Jaalattee hin taasise. Maal waan taateef? An nama guddaadha baradhee waggaa 3 hojii dhabee taa'e malee mandara keessa deemee sirbaa ture miti. Yookiin akka keessananii hatee qabame miti. Asittan qoosaasii qoosaa? Jaalattee qoostaa reessa. Hin qoosu. Maal gadi fiddu? Jettamoon jettoo. Jechaan jiree gidduutti na dhaaba. Jedhiga. Yeroo kutaa 6ffaa turreetu
kutaa jaaffaa yeroo turre barsiisaan keenya inni herrega nu barsiisu dhukkubsatee hafe. Gaafa inni dhukkubsatee hafu har'a herrega hin qabdu ispoortii baanee taphanna inni ijoollee wajjin. Ani immoo ispoortiin jaalladhan ture yeroo akkuma isaa kana lafarra gangaladhee waan ispoortii hojjedha yeroo. Achi booddee gaafa ispoortii taphachuu baanu barsiisaan herregaa dhufanii ol deebinee herreguma baran. Yaadi mana hidhaa keessa teessee mana hidhaa keessatti namni naa qoosaa nuun qoosi gaafa siin jedhu qoosaa akkam akkamiitii dhufuu danda'a hidhamtee fiigeetii bohaarattee mana hidhaa keessatti nuun qoosi gaafa namni siin jedhu qoosaa akkamiitii dhufame mee yaadi bakka isaa biitee jira qoosaan nama haasa'e eekoo qoosichatu hin taane numti qoosaa dhadhee haasa'uu isaa sana nama kofalchiisa malee qoosaa ta'e hin bitiin qabu. Waan nama buusisu ture kun sila iddoo isaatu garaa garaa ta'e malee waan nama buusisu ture kun kilaasii baa keessatti ta'eetiin bu'ama ture waan barsiisaa herregaa godhachuudha. Buuttee fufna akka ittiin bu'aa araartan abdiin qaba itti fufna walumaaf. Intaane sirba sirbuun jedhee sirba sirbuun danda'u. Sirbi. Abdiin kutatiin jabaatu barsiisaa galanni kennuun keessi boonsaa. Abdiin kutatiin jabaatu barsiisaa galanni kennuun seenaa keessi boonsaa. Ni deemna ni deemna ni deemna Oromiyaa daawwadha ni deemna ni deemna ni deemna maateenya maateenya. Dan dadhabe har'amaa kolfan dadhabe. Suufii akkana kan jedhamu Turkiidhaan fideenaa jedhe. Turkiidhaan afaan kun asitti dhaabee guddate beekama. Afaan keenya naasa'u. Beektanii kana beektan? Si fakkaata maal beekama? Eega. Eessaa si fakkaata ree? Biyyoo wayyaa. Biyyoo ada fakkaate anatu biyyoodha biyyoo ada fakkaata. Paartii kana na kabachiisa bakka. Obama. Dabaltira dabaltaree tun seequu kunoo. Isaanitti dabalte. Abdiin kutatiin jabaatu barsiisa. Kaartaan illee waliin qabanna. Mana dhugeetii. Amma saaraa biti. Qarshii shaamaa fidi. Utuu qarshii qabaatu waan tokko hin qaban. Ila addana na dhiitee jira poolisii. Isa addana na dhiitee eessa yoo na dhukkube gaarii. Ila kun addana walakka. Dhiittaan siyaadhaa akkas akka ta'e naaf ganna. Isuma na qabu. Tiyya kana keessa sii gale. Si biraan uffadhee si olii lixu. Ifa mana dhukkubsitu. Ajaa'iba gaarabi ajaa'iba. Koomedii amma maatti koomedii afaan Oromoo keessaa koomediin akka kanatti kofalchiise hin jiru bakka. Koomediin akka kanatti na kofalchiise hin jiru bakka. Kun jalqaba gootanaaf dhuma gootee uumaa konkusee qalbaara dhuftiyyuuna. Bareeda baay'ee mudii qaba dhugaa. Keessumaa paartiin ammaa mudii qaba baay'ee bareeda natti toleera baay'ee akka kootti. Eloyu. Naguma maali gamma ishee TikTok kana laayivii galaa jiru kanatu immoo ta'an jiru fakkaata kaa ijoolleen isii na lolaa jiru seena moo maaliif bilbiltala? Irkoo badee? Maalani torbee lama ta'eera kaa irkoo wajjiniin erga wal agarree nama kunoo dadhabeen daree barnootaa ture reefu ba'aa hin bade hin taphattu miti. Omaayyuu moo wanti beekame immoo hin jiru ammatti waan argitan. Engameef kaa hoggaa amma kanas hojii barbaade
Biyyi kunis balatti dhabdee itti fakkaata. Amma yeroo darbe gara Keeniyaa waa'ee Sudaan kana waa'ee maalii haasaa amma gowwaadha silaa yoona lafa deemee maka'ee kabade kaan. In argita amma inni bor moyyaaleen jira siin jedha bilbilee. Hirkoon gowwaadha waan itti dhufe godha. Amma yoona abjuudhaan argee ka'ee bade. Maali ayyuu maali qoosa maaliiti kun? Ilaamee anumaaf honaa gamee bara meeqa akka kanatti barataa fuuldura dhaabadhee miillis waan tokko jireenyi koos jijjiirama dhabee miillis na jalatti dhumteetti. Mee bakka inni bahe adda baasaati daangaa ce'eera ta'anaan karanni irra ba'e nu hordofaati hin deemna wal fudhannee. Nuti hin deemna kan isaa duwwaa miti. Nama guddaarraa qoosin bareedu dhuguman bareedu garuu maal goona reedha nutti ulfaate ayyu jireenyi ulfaateera waan baay'eetu ulfaate mucaan kun immoo argite dhuguma bada isa immoo mee nan iyyaafadha kaa'ee Sudaaniin jirti kun Sudaaniin baatteetti kun amma maaltu sin Ayirko utuna waamin wajjin deemne dhaqeeyo. Ani yoo abdii kutadheera amma. Yoo jedhi mee nani yaafadha. Ayirko maal jiru mana bira. Ani jiru bannu kudhabe. Kolfata. What the generation jet instructor jechaa deema. Ay rikoobadi siyaa balleessino. Mucaan kun baay'ee mucaan kuni haasama yooma haasa'uu baateyyuu fuula isaa duwwaa akkasitti ilaalti waan nama kofalchiisu beekaa fuuluma isaa duwwaa yoo ilaalti jechuudha. Nama koomiidiidhaaf uumame jechuun mucaa kana yooma haasa'uu baate an akka gootu fuuluma isaa ilaaleen kolfa utuun haasa'uudhaaf baatee jechuudha. Akkasumas fuula isaa ilaalee kolfanna qaba. Anumaaf bareedaa taasisaa baay'ee nama koomiidiidhaaf uumamedha. Koomiidii afaan Oromoo keessaa nama tokkoffaarra kaa'u nama dandeettii addaa qabatee nama yaadu Amaanu'eelidha. Baay'insi kabaja baay'insi bifuma kanaan baay'insi galateeffadha. Artii Oromoo keessatti gumaacha guddaa gochaa jiru. Anumaaf koomedii ajaa'ibaati maalumaaf daawwadhaa kan isaanis kutaa 30 irra geerama akkaatii daawwadhaa akkaatiin bohaaraa ittiin kolfaa ittiin bashannanaa koomedii ajaa'ibaati fanii ajaa'ibaati ittiin bohaaraa ittiin jedha tifuuf nama juganaadha. Beeka hello hirkoo badee ganama wajjin cireenyaan deemti kan adda adda deemu inni gara hojii barbaadu ani gara hojii kiyya eessa dhaqa ree hojii barbaadu deema ta'uu danda'a hin badee anamma sa'aatii kanatti maaliin godha ree hojii ariifachiisaa wayitiin qabaan beeka hirkoo badeedhanii Hirkoo abadu waaqni kana dhugaa godhu maal nu godha hirkoon? Anaa koo dhiiga kiyyaa makaatti yaaddu kana miti waa wayii goona kottumee deemne ta'u. Eenyu sii bilbile qoosaa jirta moo isa dukkaana? Ayyuun naa bilbilee amma maalan qoosa kottumee waa wayii goona deemne. Foto isaa laxxafaaru. Tole, Hirkoo. Mirgi wabii keessiif eegameedha. Mirgi wabii keessiif eegame jechuun immoo
ati shakkamaa miti jechuu miti. Ala teesseetu dhimma yakka kee hordoftaa jechuudha. Waan barbaade yoo ta'u aduma taa'ee shakkamaa ta'uu tokko taa'uu koorra jedhu ala taa'ee waan barbaade tuun jedhame. Haa ta'u turtiin akkam ture? Asmoo bakkee. Isa bakkee hattummaatiin isaasii na jedhe malee. Isaasii anoo yeroon dhufe ijoolleenis baay'ee na simatanii isan suufii uffadhee dhaqeef ta'ee beeku akka nama aangoo qabuutti na simatanii. Jaaddeetta mana hidhaa galtee akkam ture turtiin jedhee gaafa namni gaafatu fiilee akkamii. I think warri hidhamee bahee warri namni hidhamee beeku beeka deema yaada fiiliingii taa turtiin akkam ture gaarii ture jedhamu qabu mana hidhaa gaarii ta'ee hin beeku. Mana hidhaatii baatee akkam ture namni jedhu gaarii ture gaaffii man jedhamne akka kootti gaaffii man gaafatamne jira akkam ture mana hidhaatii baatee akkam ture nama jedhees gaafatu akkas ture ta'e wanta agarsiisudha malee gaafuu ta'e ergitee dhaqi ilaalii kottu natti himachuu malee akkam ture jedhame gaaffiin hin gaafatamne gaaffii mana hidhaatii gaafatudha bakka tokko. Na sirbisiisanii baay'ee na bira dhaabbatanii birriyaan qabus narkaa fudhatanii garuu kan natti dhaga'ame tun dubbatiin kana hin dabarre isheesin gaafa na qabdanii na dhiittan sun taane. Siin taane? Naa ta'eera gaariidha maal anumaaf jettanii na dhiittanu malee maal anumaaf jettanii na dhiittan utuu na waraantanii iyyuu anumaaf jettanii na waraantu baga na dhiittan. Hiriyaa isaa jettee? Hiriyaa kooti. Isheen gaafadhe. Hiriyaa isaadha. Hiriyaan kee gorsi ammasii danda'ametti gorsi ni jaallattaani? Baay'ee na jaallatti. Baay'ee barbaachisnaan qoradhaan mirkaneessuu dandeessu qorannaa. Isaan qoranna. Mana kanatti wanti qorannoodhaan ala mirkaa'u hin jiru. Hojii qabdaa? Ani hin qabu waggaa 3 guutuun hojii barbaada asinaa barbaadamee isin biraan hojjedha iyyuu anuu natti toleera manni kun. Ergo maal hojjetas? Hojii manaaf argamanii. Hojii mana barbaada. Qosa bineensas. Qosi maal rakkattee immoo? Otoo hojiin qabaatiin gaa'ela uummachuudhaaf deemaa jirtu? Eeyyee. In ulfaatu? In ulfaatu. Akkamitti in ulfaatu? Akkamitti in ulfaatu? In ulfaata. In ulfaatu? In ulfaatas garuu. In ulfaatas baay'ee ulfaata. In ulfaata hin ariifannee nuti. Ariifachuun keessa hin oolle ati hojiin qabdu ishee irratti ba'aa taatee jiraachaa jirta. Dhimma hannaatiin mootummaa irratti ba'aa taatee ba'aa jirta. Deebitee ammas ishee irratti ba'aa ta'uudhaaf deemaa jirta. Sirrachuu qaba. Gorsi. Hojii haa qabaatu. Egaa dhimmi wabii kee kanumaan raawwata. Garuu suma dhugumaa wal fuutu. Maaliin immoo jiraachista dhagaa? Nagaa mucatti jaallatee dhuguma wal fuutu dhugaa waa'ee wal fuutuu isaanii baay'ee cannaqeen namichi jennaa pooltichaa. Ija keessa wal ilaalanii fakkaata akka godhi baay'ee cannaqameef mucattiidha. Nyaachista silaa hojiin qabdu. Inni rakkoon qabu hin argata gara fuulduraatti. Maal argata? Hanna argata? Kan biraa hattaa? Hojiin barbaadee mana argadha. Eessaa barbaadda kana caa? Ogaa eenyu taatetti namni gabaabaa sun hatu ati uffattee baatawa. Baay'ee nu qorattanoo namni nu himate jira maqaa keenya. Waan yaadaarudha kun waan yaadaarudha. Fiidingitti amma namoota beektanii saatii namatti xeekamu wayii tokko irratti waan haasoftu wayii tokko dirqama haasa'uu barbaadde jechuun namatti haasa'uu hin dandeenye tokko gaafa ta'u haasa'uu barbaadde itti deebisuu barbaadde namatti haasa'amne nama akka poolisii nama waan barbaade gochuu danda'u wayii tokko gaafa ta'u atuma haasa'uu barbaaddu dhiista wanta godhan hin jiru malee hin qabu ta'uu waan achitti deebita waan ta'eef atuma haasa'uu barbaaddu dhiista wanti deebistu hin qabdu bareeda. Qabanuun sirreeffannaa lama taaneessa. Haa ta'u ati jiraannaan malee dhimmi hojii iyyuu yakka. Mootummaa irratti ba'aa ta'uu yakka. Tokko mootummaa irratti ba'aa taate daabboof shaayiin amma qaaliidha.
Sanarratti darbee immoo ishee irratti ba'aa ta'uudhaaf deemaa jirti. Kun hin barreeffamneef malee yakka guddaadha. Gaafa barreeffamne dhimma isaatiin ni ilaalla. Gaa'ela kana maatiin beeku naan jettanii? Eeyyee beeku. Beeku? Yeroo darbee kitaaba wayii barreessuu yaalee ture dhimma sanaan wal qabatee baraniiru. Muka hirkoo. Kitaaba muka hirkoo jedhu barreessee ture. Muka hirkoo? Muka hirkoo jedhee barreesseen qola duwwaa barreesseen isumaan immoo baay'ee beekan. Qola qofa barreessee? Qola qofaa ta'e. Kunuu yakka. Uummata burjaajessuudhaan kunis yakka. Akkasumatti gara fuulduraatti barreessuuf jedhamuuf qola qopheeffateera. Qola qopheeffate? Qolicha nyaachista ta'een ilaalla gaadafiitii barreessi. Sitti meera. Bilbilli keessuma kanaan? Eeyyee isumadha. Gaafa isa barbaadu yoo shakkii biraa argines naannaa keessan keessatti namni biraas haa ta'u namni hin beekamne yoo wayi hatee argame isumadha kan jalqaba shakkamu. Kanaafiyyuu sii bilbila. Hojumaata haaraadha. Hojumaata haaraa jechuun koo namni kan biraan ati akkamitti shakkamanni? Hin beekamu. Ragaa qabdu isaammaatiif. Moo dhimmi oobichaaf? Akka jechuu keenya miti. Namni kan biraan shakkamee garuu akkamitti hirkoon qabama? Shakkamaadha ka fuulli isaa kunoo laal hirkoo muka fakka. Kitaaba isaadhaan. Egaa akkuma sitti himedha shakkiin jiraannaan siifan bilbila. Anaaf bilbila. Isheefin bilbila. Waan hin yaadaa. Bilbila rakkina qabu. Isheefan bilbila. Anattis bilbiluu dandeessu. Isheefan dhimma isheefan. Waan hin yaadaa jiru haasee. Haa ta'u bilbilaa fi bilbilaa fi. Siifan bilbila. Telefoon rakkoo qabu. Atis deem bilbiliif. Sanarraa naan immoo biyyaa bahuun isin dhorkaadha. Eessan naqaa eeyyuu na baasa. Isaan maalitti hin beekan? Yoo hattee baatee xiyyaaruma sana haala kanaan iddootti hin deemin hin jiru. Arrabni dubbii baree bulluqa lalfatee harki waa baree bulluqa lalfatee. Sirku. Jaasti manaa seena fankii qabe. Qottootni fuula seeraa irraa siimachuu hin danda'amu. Maal isaastu takka dhimmicha xumurree baana. Waa'ee olaantummaa seeraan ibsee. Asitti waa'ee olaantummaa seeraa sitti si hubachiisa? Hannaan si finne. Nibsitaa fi booddee galteettisu. Amma hattuu meeqanne eeggata kan akka kee. Dhimma kana xumurreerra akkuma isin jedhi siif hin bilbila. Haa ta'u rakkoon qabu. Anaaf immoo meeseejii na ergaa sammuu yeroo ma bilbiltanii fi meeseejii na ergaa. Waanuma asooftanii baradheen malee waan biraa miti. Isin shakkee miti. Bilbilaa fi maal nagashaa? Bilbilaa fi nageenyuma keenyaaf. Dabalataan immoo yeroo si barbaannetti atattamaan sa'aatii si barbaannetti asitti dhiyaachuu qabda. Naannoo makanaa mana keessatti jechuudha. Maal jetti? Oomaa haa ta'u. Gorsadhu xumurreerra. Nagaan turaa. Gaa'ela keessan irratti immoo na waamaa. Waan inni si nyaachisuun ilaali. Haa ta'u. Haa ta'u. Ani ati maal akkasitti natti godhatta ati anaan boonuu qabdaa mati. Simboonuu qaba. Simboonuu qaba. Maarree. Afaan qabattee haasoftaa ergu. Akkanitti yaadeessa dhugaa waaqa. Bakkeen yaadeema namni inistiraaktarii yaada inistiraaktarii yaadeema. Firiidamiidhaan bakkee keessa deemuu yaade bakkee teessee yeroo yaaddu akkasitti hin fakkaatu. Halkan isaa amma murtee keessatti agarree mati sa'aatii 17 Fiilingitti kan. Callisii. Afaanumaan qabattee Fiilingitti halkanii kana halkan amma ta'in irrattu nama halkan dhukkubee fi nama mana hidhaa jiru beeka. Fiilingiitii halkanii amma garuu walqixxeedha guyyaa hojii walqixxeedha nama jechisiisa. Fiilingiitii halkan nama dhukkubsatanii beektan beekuu dandeessu. Nama jechisiisa. Alabaabu. Afaanumaan qabattee asiin callistuun si ta'ee mo'an numan callise. Ilmaan hin dubbadhu dhugaadhaan hin dubbadhu akkasumatti hin callisee jira. Maalan godhee? Maalan godheetta yeroo darbee kana kitaaban barreessattee kabarii hojjettee na salphiste. Irkoon kitaaba barreessuu fedhe nama hundumaatti madhee maatii koo gidduutti hiriyoota koo gidduutti na salphiste. Yoo mana salphisuu dhiistati irko yoo mana salphisuu dhaabda.
Amma moo hattee hidhamta? Uffata hattee hidhamta? Hateen hidhamee miti mati. Maal gootee hidhamte ree? Uffadhee hidhamee ma. Innate gara biraadha. Isayyuu sitti bareedeedhani ani jaalala uummata kanaan qabadhee dhaabadhe. Uffata hannaatiin miidhagde. Namarsanii na dhidhiitana hidhan. Nama meeqa si marsaa? Nama meeqa isaan? Nama tokko isuma sila. Nama tokko si marsee akkastiin. An beekaa tokko la rukutee mannaan natti baay'ate isumatu. Ayirko. Dhiisati. Ati natti boonuu qabdaa isa dhugaan si jedhe. Uffata hannaati isati miidhagdeeffan sitti boonaa. Isa miti callisii mammatii poostii godhate. Jaalalleen koo hidhamee bahee jedhiima poostii godhate. Amma makka laayikii argattu. Waan nama boonsu seetii erko maal saasofta waan nama boonsu daayi. Eeka. Uffata hattee hidhamte. Mana hidhaadhaa bahee nama meeqa biyya bushee. Neelsan Maandeellaa beektaa? Maandeellaa beektaati? Neelsan Maandeellaa seenaa kee walitti fiddaa mirga namaatiif dhaabateen. Ati uffata namaa hattee hidhamteen. Inni mirga dhala namaatiif falmeetu hidhame. Atoo uffata namaa hattee suufii namaa uffattee. Hidhaan hidhaama tokkuma. Maandeellaa dhina waamimeet. Si fayyada tiyya Maandeellaa dhina waa. Maandeellaatti heerumuu feete tiyya galgala jedhu. Maandeellaa. Maandeellaan fakkaata waan hidhaa. Dhugaa abdisitti kutachaan jiraama. Kutati. Isa dhugaa kutati. Ani isa hidhamee bahe immoo Boris natti abdiin kutati natti. Nama taatammati. Sirriitti. Hidhamtee baatee. Isa dhugaa. Ati abdiin kutati natti kutu. Maalumaaf gallee asuuf. Xumurre dhimma kanan xumurru hirku. Xumurru? Gara masti jabaachuun dadhabee malee akka malee keetiitiif ji'a 2-3 hidhamuu qabda turte. Ji'a 2-3 sitti xiqqaatoo galama 3 tokko hidhamtee amala kee gaafa sirreeffattu bahuu qabda turte. Haa ta'u dhaqisa immoo rakkina qabuuti waggaa 2-3 yeroo ta'u siin bilbilaa dhuftee na fuuta. Ana akka kootti baay'ee jaalladheera. Ana akka kootti natti toleera dhugaa. Nan dadhabe qarraa. Kolfuun dadhabe akka. Man kolfuu dadhabutti hin gahee har'a jechuudha. Akka kootti baay'ee natti toleera. Baay'ee jaalladheera. Koomedii jajjabeeffamuu qabudha. Isinis akka daawwatan isin affeera. Kutaa jiru hundumaa irratti akka daawwatan isin affeera. Nama bohaarsaa nama bashannansiisaa. Dhagaa koomedii afaan Oromoo yeroo amma tokkoffaarra kan hin kaa'u keessaa tokko koomedii isaan ammoo jechaaran kanadha jechuudha. Baay'ee ajaa'iba kwaalitiinsaa everything wanti hundumti isaa tokkoffaadha. Ani akka kootti jaalladheera. Akkasumas kutaan ilaaltanii baay'ee isinitti tolee baay'ee jaallatta yoo jiraate meeshiin gochuudhaan asirratti fidnee wajjin react gochuu dandeenya jechuudha. Akka jaallattan akka itti gammaddan akka ittiin bohaartan abdiin qaba. Chaanaalii keenya kana ammas subscribe share like gochuudhaan akka nu bukkee dhaabbatan isiniin jenna. Yaada nu kennuu barbaadan komentii nu kenna. Akkasuma inboxiin keenya sa'aatii kamitti illee banaadha inboxii nu gochuu dandeessu. Viidiyoo kan biraadhaan walitti deemnu turtii gaarii isiniin jenna. Yaatiyo.